Harka bichuu siin jabbate san ittiin nyaattam ittiin raftaa akkam gootaa siin jaabaranam. Mataa jala kaaduu rafiin soo ijoolleen akka waliif gootee fidde immoo isuma akkana jedhu kun. Yeroo takka uummanni keenyaas gartee sheekoti jettanii sheexaana imaama maratee yaa'u kana dhageeffatina. Harka bichuu siin jabbate san ittiin nyaattam. Harka bichuun siin jabbate san akkam gootaa baalee masaraa mootummaatiif fakkaachuun amma ka. Sheekh harka bichuun siin jabbate san akkam gootan jee bara mataa jala kaaduu rafee akka namni agarreetti dhos. Shimallis Abdiisaas waaw baay'ee nas nama jedha awwa Shimallis Abdiisaa waaw Shimallis Abdiisaa fayyaa ta'etis Laal sheeka roobee kana roobee Dubaay fakkaatu nama kaajeebar roobee Adaamaa fakkaatu nama kaajeebar afaanumarra nu kaa'e rabbiin ganaadha kun jalqaba yaakii yoo margite yaakii abboo Dr. Abiy Haasida rabbi sirra haa qabu abboo Waanyoo rabbi sirra haa qabu abboo Falfalaa rabbi sirra haa qabu. Citto laalii noodha osoo fumarii naga buuttis balti maal abbaa keetii godhatte zamana Dr. Abiy kana keessa bar ifaan kanuu gale duraan baatiriidhaan deemna bar bilicilici illee taatu nuu taatee jirta warri bilicilici jettu atuu bilicilici koottuu bilicilici akka kanarra hojjedhu. Bichuun abbaa mala sheekotii akka sheeka roobee kana faa hunda boojii of jalaa qaba bar abbichuun abbaa mala akka kabajamtoota jaalatamtoota geeffattoota keenya abbichuun guyyaa irraan kanaati noo kaleessa guyyaa kaleessaati kan wanni deemanii eessa Baalee dhaqanii piroojeektii tokko eebbisanii piroojeektii isa cinaatti ammas holqa soofuu marsan waan takka ibsanii faa bilikilii kan itti tolchaniiti chakela akka malee ifaa ture bireedaa ture waan bireedaadha sunumaa rakkoon qabu. Kanaan uummanni shawwatamu gaa uummanni asittan argatee gama biratti immoo lubbuu dhabaa jira. Lolli haa dhaabbatu je'eeti gartee namni gaafataatiin jira. Lolli dhaabbachuudha qabaa biyyattiin nagaa argachuu qabdi qaala'umsi jireenyaa uummata irraa gabbuudha danda'uudha qabaa nageenyi gartee fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bu'uu danda'uu qabaa gattaa wajjin mari'addaa jee namni gaafii irratti kaasuun hamtuu namaan fakkeessu wanni inni dalagaa yeroo waan akkana kana godhuun uumaa rakkoon qabu ayyee waan gaariidha baay'ata qabaadhaan ayyee uumaatii miti ishee kaarroo bee tokko faana akka waan inumaa hin lolaa bara cibbaa jaabara inumaa afaan amaaraa kana hundaan sadarkaa sanitti gartee gabbuutee gartee nama abiyyiif gaafii dhiyeessu arrabsuun kan keessa nama sheekaa tokko taatee ati hedduu waan fokkotaadha. Alaa kullee haala sheekaa roobee je'ee jira ka abbuu taatillee yaada kanatu qaba. Mee obsaan geeffachaa ture. Baalee akkasii rakkatte Baalee buqqaate uummata niiraa ka buqqa'ee fuudhanii dalloo geessanii dachii namni facaafate irra geessanii gosaan namni wal fixu jiru. Madda walaabuu fuudhanii Boorana jala geessanii Boorana bahaa jiranii Baalee diigee kaan hidhaan guuree kalakkii jee hidhaan guuree. Amma namni mana hidhaa keessa maraatu jira jechuudha. Hangi alatti hafee jeen namicha kana jala uummata keenya dammaqa. Uummanni keenya propagaandaa tokkootu siif qophaa'ee jira. Gurra si calaa'u. Sheer godhaatii addunyaa akhirarra jirullee waliin gaya isin ilmaan Oromoo. Propagaandaa tokko qophaa'ee jira. Propagaandaan qophaa'ee hamijii na gaafata. Akka fedhellee ta'u keenya jecha jiru qophaa'ee jira. Uummata keessa gabbu'anii fannoon dhufu jirti. Fannoon isinirraa dhufu jirti. Fannoon biyya isinirraa fudhachuu jirti. Maarree isinirraa fudhachuu jirti. Yoo fannoon dhuftee kamiidhamu isin malee Abiyyi miti. Abiyyii fi xayyaaraan kutaa jechaa jiran. Uummata keenya kanaan shoorar keessaa jeeti ajandaan qophaa'ee hojirra ooluuf propagaandaan Faarsee bulaan kun silaa irraa quban qabu. Faarsee bulaa hareenu kun bar bobbaa haaliqaati. Namni wayii sitti himu hin jiru. Faarsee bulaan dhugaa sun dambanyaan sun kana ololu yaanii jechuudha. Saniifuu uummanni keenya mee keenya jechuun maal jechuu yaa uummata keenya. Rabbi sodaadhaa yaa uummata keenya isinis dammaqaa. Namichi kun kee ta'uudhaaf maal naa godhe? Gaafii afaan Oromoo tam deebise. Gaafii Finfinnee tam deebise. Du'aatii tamnarraa dhaabe buqqaatii tamnarraa dhaabe daangaa kam bara isaa keessa naa kabachiise qaala'insa jireenyaa kam naa to'achiise ja'aatii yaa obboleeyyan kiyya mootummaa tanarraa maaliin harkadhe ji'iif laale yaa uummata keenya isinis arra hogii Baaleetti gartee sheekotiin manzaraa sun jettee namicha sheexaana sanitti akkatti iyyitu gaafaan an sheekotii manzaraa jiru sheekotii tan awwahiin keessatti arge manzaraa tana jala waatu hedduu jira. As jala waa hedduu dhoysanii deemanii jechoota ergamaa keenyaa jala dhokataniiti sheekotiin manzaraa Oromoo diigu keessattuu uummata muslimaa salphisaa jirti. Arrakkatti godhatan garti.
Ummanni sun osoo qaallicha san kootaa sujuuda naa bu'aa osoo jeen sheekotii manzaraa sujuuda buutiif. Believe me or not waan isin jutan. Yeroo takka takka ummanni keenyaas gartee sheekoti jettanii sheexaana imaama maratee yaa'u kana dhageeffatina. Ummata keenya dammaqa. Meekeeti ilma keeti ka jettu arra ilma keenyaa biyya bulcha kan jettan meekeeti maal irraa harkatte? Mee daangaa keetii kabajame? Arra bar soomaleen boontee bar miila walirra keeyse gaafii takka malee du'aatii takka malee laffaatii takka malee Oromiyaa bar hawaashii ol murachuuf qophaa'u jirti bar. Yaa obboleeyyan kiyya mee dhageeffadha. Qophaa'u jirti bar. Abdiilleen dheengadda miliyoonaan buqqise. Abdiilleen miliyoonaan miskiinomse. Abdiilleen miliyoonaan uummata keenya fixee fi ajjeesee dhiiga dhuge. Jee Ogaadin jedhanii maqaatti baasanii azaaba Ogaadin. Azaaba addunyaarra hin jirre Oromoo garsiise. Arra manni isaa Finfinnee keessatti beeta mangistii bira jibbita. Dhugaan si'e. Ispeeshaalota Rippaabilikaan gaardii kanaan eeggamaa jira. Warri dheengadda waliin ajjeefnu duutii haa dhaabbattu. Nu gahaa bakka dhoyne dadhabnee duutii nurraa haa dhaabbattu jee akka taayyee danda'a mana hidhaa jira bar mana dukkanaa keessa jira. Taayyee dhiisanii ilmoo isaa ta'amas sadii haadhaa wajji ala darbanii jirti bar. Namni paartii tana laffe osoo keenya ta'e osoo keessa akka isin jettan kana keessan ta'e si gale kabajaa hayyoota keetii qabaa bar. Jaawar maammakka gartee irra laffa'ee ilmoo ifii dhala irratti osoo hangas takka laffeen PP arraa OPDO kalee isaa nama fudhachiise arra bar halkanii guyyaa faarsee bulaatti bitteetti mindeessitee arrabsisiisaa jirti bar. Lammaa Magarsaa kan namni isa laallatee hooggansa kanallee amane arra bar cabbii Awurooppaa keessa oofti bar. Xaaqataan baaftee sheexaantichi. Geetaachoo Raddaa kan dheengadda likkii isa naquu ture hammatee arra baala keessa deeme. Sibaat Naggaa kan miliyoonaan doonii guutuu markaba guutuu biyyaa hachisiise tikeeta irraa muree biyya alatti ergee jechuudha. Dabarsiitii hoogganaa ABO kan akkasitti hidhanii ajjeesan sana battee urgeessa akkasitti hidheeti laa garbicha keessatti darbee jechuudha. Dikee keessatti darbee jechuudha. Si gala? Dikee keessatti darbee jechuudha. Nama hangam akkasitti uffatu keenya jetta. Mee deebii afaan Oromoo tamtu sii deebi'e mee naa himi. Mee bara wayyaanee waan qabdu tan amma dhabde moo tan bara wayyaanee qabdu tan amma harkatti tami. Tami mee naa himi. Amma propagandaan deemuu akka fedhe yoo ta'ellee keenya propagandaa juu deemaa jira. Ummata keenya nuti information isiniif finna isiniin geenya ka hujirra oolchuu qabu isinii jechuudha. Katti fayyadamuu qabu ka dammaqee gartee diina ifiifirraa eeguu qabu isinii jechuudha. Namichi kun abbaa gadaa sirra rashane diinagdeedhaan si uggure nama keessaa si baase ilmaan kee fuudheeti gartee lola Tigraay sanitti fichisiisu jira. Arra naannoo Amaaraa geessee ilmaan Oromoo dhumu jira. Meesuma nyaachuu mal si dhabamsiisuuf qophaa'ee jira. Dhugaan siima. Ilmaan dilli ilmaan lola Tigraay keessa dhume sun wallaahi yoo hisaaban akka jirutti ilmaan Oromooti. Arraas kan fannoon akkasii walitti qabdee akka loonii yaabtuu fi qabri gayyaasu jirtuu fi kamadaa'ee naaffatee ka ija dhabe harkirraa murame ilmaan Oromooti. Kan inni qayyi baari jee gartee ichi haasee fichisiisuu deemus ilmaan Oromooti. Uummata Oromoo dammaqa. Hayyoota keessan dhageeffadha. Wal jala deema uummata keenya burjaajii keessaa ba'a. Uummata faayidaa ifiitiif iyyuu jalan deemina. Arra namni Abiyyi deeggaraa mootummaan kun mootummaa keenya juu gartee warra faayidaa ifiitii deemu. Warra maal na dhibde anniin nyaadhaa juu. Isin osoo cal jettanii teessanillee nuti akka gartee booda isin irratti lakkaa'amneef isinii waywaachuu jirra malee wallaahi Abiyyi oolchuu hin dandeessa. Abiyyi fi ajjeesu jira. Ummata keenya waan juukan matarraa naanneeffadhu darbe keenyaa miti sheexaanni ka Oromootii miti jechuudha. Namichi sheexaan dhiiga namaa dhugu malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ummanni keenya gartee ummata dammaqaadha. Ummata gartee qabsoon isaaf haarayaa miti. Arra kan miidiyaa qabnu kana hayyoota qabnu kana dhiisi gaafa gartee bara dukkanaa sanu abbootiin keenya wal barbaadaniiti dhufanii qabsoo ajaa'ibaa tokkummaa keenya nu jabeessanii jechuudha. Bara gartee wanni shalleen tun biyya bulchitu si gale tokkummaan keenya laaffatee
Tokkummaa keenya diiguu barbaaddi jechuudha. Uummata Oromoo waliin naquu barbaaddi jechuudha. Wallaggaa fi Shawaa waliin naquu barbaaddi jechuudha. Amma dheengadda irricharra waan godhan gartan. Wallaggi maal as keessaa gooti jedhaniiti deeninnatummaan barka Wallagga fakkaatee tumamus deeninatiidha. Katu Shawaa fakkaatee tumus deeninatiidha si gala. Saniifuu obboleeyyan kiyya dammaqaa bara gartee namni shawwadamne keessa maraataan nama shawwaduu barbaada jechuudha. Nuti asirratti ol baanee isinii himna. Waan isaan godhuu deeman, waan isaan qopheessuu jiran, waan isaan koksii godhaa jiran, siigalee qabsoo teetii irratti, tokkummaa teetii irratti, Oromiyaa teetii irratti nuti asirratti ol baanee isinii himna. Hojiirra oolchuu qabdanii. Uummanni keenya qaala'insa jireenyaatiin gubachaa jira jechuudha. Faarsee bulaan ammoo Finfinnee keessa yaa'eeti billichii dirqin billichii tana waraabee way biitti Awurooppaa taati way bar uummanni Awurooppaa dirqin billichii akka Awurooppaan barbaadu bar dirqin billichii akka Dubaayin barbaadu bar ekonoomii akka Awurooppaa galii akka warri Awurooppaa jiru arkatu ekonoomii akka warri Dubaay arkatu hojii akka warri Dubaay jiru dalagachuu uummanni bar jijjiirama gartee nyaata laayifii barbaada malee sigale jijjiirama magaalaa jijjiirama karaa kanaa miti bar nama nyaatee dhugee magaalaa bareedduu tana arkaa bar nama nyaatee dhugee daandiirra makiinaa qabatee oofuu danda'a bar nyaatee dhuguu dura bar nama gartee nagaya qabuutu sigale daandii kanarra deemuu danda'a bar magaalaa kana keessa daldalachee jiraachuu danda'a bar mootummaan nagaya buusuu hin dandeenye mootummaan dippiloomaasii to'achuu hin dandeenye mootummaan gartee diinagdee to'achuu hin dandeenye hunuma baankiin addunyaa bukkee godhuuf deemti jechuudha. Biyyattii kireeditiinis gaduma deemaa jirti jechuudha. Nama ifiin ifajjeesaa jiru ati baraaruu hin dandeessu. Ilmaan kee itti fixxee baraaruu hin dandeessu. Diinagdee kee itti fixxee baraaruu hin dandeessu. Abbaan if dha'ee if hin dandamuu jette Oromoon ogeeffamaa. Abiyyi jechuun nama ifii ifajjeesu jiru. Nama tokkummaa Oromoo hanga danda'e caccabsee balleessu jiru. Kun diina keeti malee ilma keetii miti. Oromoon ammaa wanni beekuu qabu kan biyya bulchu jiru paartii badhaadhinaa tajaajiltu paartii badhaadhinaa keessa Amaaraa jira maalii jira gartee sabaa sablammii guutuu jira jechuudha. Wanni godhuu qabdan dammayxanii if eeguu dammayxanii informeeshiina gartee karaa dhufuun burjaaja'uu dhabu. Amma warri asirra waree mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaan kun mootummaa maali mootummaan kun miitirqishoodha abalu gartee silaa osoo abalu ta'uu baattee ni du'a akkasitti abalu arrabsee manuma hidhaa geesse malee hin ajjeefne minaamin jedhaniiti gartee akka waan sheexaanni kun nama nagaatti dhiyeessuu barbaadanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya uummanni keessa jiru amma abbaa duulaa qaallicha kanaa wajji dhaabbata. Harka abbaa duulaan fedhu footoo qofaaf isa barbaada. Abbuma duulaati namni inni jibbu namni inni firraa eegus garuu har'a baalee wajji dhaabbata dhaqee. Garuu har'a baalee wajji dhaabbata jechuudha. Uummanni keenya gartee diraamaa qaallichi gartee shaarukaan filmii akka hindii kan namichi kun dalagu filima kanaan sossobamuu qabu jechuudha. Filima kanaan sossobamuu qabu. So amma faaktiin lafa jirtu mootummaan kun guyyaa guyyaarraan nyaadhamaa jira. Ripheeloodhaan guyyaarraan humna horachaa jira. Amma ati wanni gootu fannoon natti hin dhufinii qabda waboo kee jabeeffadhu. Obboleessu waraana bilisummaa Oromoo kadheen gadda gartee addunyaa jilbiibbachiisee Ameerikaa guddoo tana gatteessisee hoogganaan isaa fuula dura taa'ee haasee qabda. Hoogganaa addunyaan tun guutuun Aljaziiraan dhiyeessitee irraa haasofsiiftee qabda. Jabina isaa jabeeffadhu dadhabina isaa guutiif. Wanni isaan barbaachisummaa karaa gartee waraanaatiin Oromoon rakkoota kan qabdu karaa humnaatiin guutannee jira irrinni karaa siyaasaa kanaan jira karaa siyaasaa hayyoota kee mataa walii qabattee hojii isaanii torbaan hin gamaagame baatii hin gamaagame ibsarraa gaafadhu hayyoonni maali jira odeeffadhu si gale nama hayyoota kee xiqqeessu nama gartee qabsoo hayyoonni kee oofaa jiru gabbuusu kana ifirraa dhayi jalaa fooloo ta'e irraa kaafadhu laayikii ta'e irraa dhaabbadhu halabuu ni beeytanii irraa fagaata. Oromoo waan hin jaalatin takka irraa fagaata. Isin kanamatti hidhee wallaalaa hunda jala horiitanii goota keenya maarree keenya jettanii kagartee wallaalaa hunda namatti hidhee isin. So uummanni keenya dammeeyxanii dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan namichi ammaasis oduun haareenii jirtu eeltiraarraa dhaabbatee jira. Qabadhu viidiyooti jedhan amma durallee ani sumaafiin. Asab jettee warri gartee dheengadda maayikii qabattee mazmuuriin walliftu sun amma asab jettee osoo hin wallifne hargeessa jii wallise boodarra maas abudabee bakka inni itti baqatu jettee walliftaa dhageeffadha
asab waan jaamu dhiisee jira eeltiraa sodaatee jira biyya waan kana barruullee nama dura isinii kaayetiin jira asab dhaabee Soomaaliyaa laandiif deemammaas ani durumaan sitti iyya waan asab jiru eeltiraa sodaatee jira dhiisee jira warri deeggadda qayyibaar jee gartee wallee lafa dhiittu sigale mee dhaabbadhuutiif laale deeggadda amaaraas akkanuma wallisiiseeti wanna wayyaanee wajji waliin naqee amaara boodarra akka godhe dhageeffadha arraas ummata oromoo kanaatu ummata bilchaataa ummata dammaqaadha malee mazmuurii tana gartee mazmuurii farankaa lama keessa kaanii qalalalaloo goosisan tana maallaqatti darbaniiti qayyibaar jedhanii iyyisiisaa turanii jechuudha asabni qabannaa asaban madeeffannaa yaadeero Abiyyi Ahmad dhageeffadha Abiyyi Ahmad lolli inni lolee irraa baraarame lola wayyaanetti irraa boota qabadhu naa taa'in jecha kiyyaa asab hin deebisuu ni kijibaan isiniin jedhe kun umma dhiisee Soomaaliyaa laandii wajjin negotiationa takkaa dubbii eegalee jira warri deeggadda qayyibaar bahara diimaa jettanii lafa dhiitaa turtan beera keessa amma gaa'isa ammaas hargeessa jettanii lafa dhiituu deemtan yaaboon jarjarii naanuma jenna albaatirra jarjettanii tattaa nama garaan dhukkubu gartanii mi hudduu taneef qabee kana sagaraa ce'aa bar yoo harka san irraa fuute bar dubbiin baddee beeku ba'u jennaan ichi fuula si balleessaa akkas albaatirra jarjarre aboo tattaa jarjartaniin faarsina tattaa osoon jennuuti kun umma dhiisee jira amma an ummata oromootiif hin dhaamsa dhaamu dhufe an akka inni duraanuu dhiisu akka inni waa takka hin dandeenye duraaniin isin himee ture tanatti yeroon gubu ummata oromoo ka Soomaaliyaa keessa jirtan if qopheessa silattu osoo sheekotiin jiraatte osoo sheekotiin ummata siiti yaaddu jiraatte osoo dura bu'aan tokko ka ummata isaati yaaddu jiraatte silaa hooggantoonni kun if qopheessaadha gartee ummata fi mootummaan tokkoo miti ja'aati gartee ummata Soomalee maraataa kanallee barsiisaadha akka ummata keenya ka isaan keessa taa'ee dalagatu kana isaan keessa taa'ee ichi jireenya fi fooyyeffachuuf gartee biyya abbaa sarra jiraachuu dadhabee biyya san keessa jiraachuu jiru kana akka isaan hin miine silaa sheekotii tanaatti dubbachuu qaba tun sheekotiin afuuftuudha amma sheekotii wanni jamtu jirtu sheeytaana gartee kijibaan guyyaa dheeraa dachii balleessu kataa dhaabbatee murtaddii faarsu sigala murtaddii faarsuun haraamii beekama nama lubbuu namaa baasu shari'aa muslimaa keessa faarsuun haraami namni murtaddii faarsu ifiifuu murtaddii sigale sheekotii murtaddii faarsitu tanatti anumaan dhaammadhu yoo isin dhaammattan mirga keessa garuu uummanni Oromoo if qopheessa dubbiin Soomalee ammaas ka'uuf deemti namichi dubbii Soomalilaandi gad deebisee jira dubbii baharaa saniifuu wanni gootan warri Soomalee keessa jirtan asumaan if qopheessa itti aansuudhaan har'a cinaa hassanitti namoota jahajjeefti Soomalee lama barsiisa jedhanii uummanni keenya sagalee dhabaa jira sagalee taahaaf uummata keenyaafis obboleeyyan keenya sagalee taahaaf uummanni keenyaa firraa lola bineensa kana yoo dura dhaabbattanii isin firraa loluu baattan amma woboon isinii seentee jirti harargeenis dardarri wobootti makamee dhukkee irraa kaasu sigale khaadiree ganda keessa deemtee nama rakkifte sigale milishaa ganda keessa deemee nama rakkisu warra ganda keessa deemee galii isinirraa guuru kafirraa dhorku qabu isinii jechuudha saniifuu waan as deemu jiraafis if qopheessi kan kanarraa hafe wanni amma godhamuu qabu ummata keenyaaf sagalee ta'uu danda'u nuti sagalee ummataati ummanni baalee waan keessa jiru rabbii beeka ummata keenya maaliin akka rabbi afaan qabe annaa galaan jiru Soomaleen already walaa moyyaaleedha walaa gartee qarsaallaattiiti walaa maali gaanarraa himi gurraadhaa moleeti guutuu fudhattee dheengadda keessatti dhiichisaa turte naannoon 14 lallabame sun akkasumatti mirkanaa'eefi jechuudha tana arkannaan ammata biroo barbaadu qophaa'u jirti jechuudha ummanni keenya waan jiru kana dhiiftanii sirni kun maal na fayyade sirni kun Oromoo ta'ee dhimma kiyyaa miti maal Oromoo fayyade maal Oromoo jijjiirama fide ummanni Oromoo har'a buusiidhaan maraachuu jira ka buusii jaartiin guyyaa dheeraa buusii milishaa tana barbaadaaf magaalaa oolti jaarsi dachee akaafaa ooleetti galgala
rondii bahi janiini nu eegi janiini kaabineen fi mana teessee qamaati inni kararra dhaabbata maal eeyidee abba shaneen eegu jira bar harka qullaa harka maratee qabbana keessa dhaabbata haati mana ammoo gartee buusii milishaati janiinitti takkaa hulaa nurraa buqqisan takkaa mana kana ilmaan kanarra diigan jetteeti waan qabdu gurgurtee magaalaa reetee hoggii waa geessitees dinnichaa tokkicharraa qaraxa kafaltu hoggii mana deddeebitees buusii inshuraansii buusii maalii buusii miitirkishoo buusii maalii buusii gonofaa janiiti gartee milishaan qophaa'ee asit dhaabbatee hoggii isin magaalaa reetti takkaabtee harkiftee geessite reettiin tun gurguramtee dhiiftee dhimma isaaniitii miti qaraxarraa kafalti jechuudha. Maallaqa sana ammaa fuuteeti asitti hoggii mana galte ilmaaniif midhaaniif bitti sitti hin fakkaati ilmaaniif huccuun bitti sitti hin fakkaati buusii milishaan irra dhaabbatu tana irraa gabbartii jechuudha. Jaarsi mana biran bulu alaa kaabinee eegaa oolaa jechuudha kararra dhaabanii qotee bulaa aboo maal eegan kararra qabbana keessa yaa aboo bara shan eega jedhan yaa abbaa waan eedumbe amma deengadda harargee keessatti woboon dhufteetti qabdee abbaa maal asii goote jennaan bara shaneen eegu jiran jarri sun barnuma hay isini abbaa bakka nagaan dhufte nuun jee jalti si gal manguddoo akkasin rakkisaa jiranii jedha oromoon sadarkaa kanan rakkachaa jirti jedha namichi bulchiinsi harkaa bahee jira harkaa diigamee jira so oromoon amma wanni isiin godhuu qabdu waan du'ee wajji du'uu hin qabdu waan du'ee wajji du'uu hin qabdu har'a oromoon irrumaan sii deebi'a oromoon waraana qaba oromoon hayyoota qaba oromoon beeytota qaba oromoon miidiyaa qaba miidiyaan sagalee siin taane miidiyaa keetii miti feemasni sagalee siin taane feemasa keetii miti feemasni garaasaa jala ceewu feemasni gartee wohuma tiktook irraa butatuu fi feesbuukii kafaluu eegalee janii warri kafalanii foggii immoo feesbuuk irraa waa butatuu barbaadu feemasa keetii miti ummanni keenya wanni godhuu qabda si galee mirga kee falmachuu qabda